Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu gaggabaaboo oolmaa Oromiyaa isinitti himaa an Usmaan Baay'ooti. Godina Qellem Wallaggaa Naanfilloo ganda Sheebelee jedhamuun beekamutti fulbaana 2 barkoom 2020 dargaggoon maqaan isaa Ayyaanaa Firrisaa jedhamu raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamuu maddeen gabaasani. Loltoonni mootummaa sababa tishaneedha jedhuun dargaggoo kana irratti dhukaasa bananii lubbuun isaa battalumatti akka darbitee fi hiriyyaan isaa namni Tamasgeen Alamaayyoo jedhamu ammoo madaa'ee gargaarsa yaalaa taasifamaa fi akka jiru maatii isaanii keessaa namni bilbilaan dubbifne Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif ibseera. Dargaggoon Tamasgeen kan rukutame wayitii lubbuun hiriyyaa isaa darbuu jirtutti baraaruuf tattaafachaa turetti akka ta'edha maatiin kan nutti himan. Bal'inni isaa oduu keenya idileetii walitti deebina. Magaalaa Adamaa ganda 11 jedhamuun beekamutti ganama har'aa hiriirri mormii qarreedhaan gaggeeffameera. Poolisoonni Oromiyaa dubartoota hiriira ba'an doorsisuu shamarran hedduunis akka hidhaman namni Adamaa irraa bilbilaan odeessa kana nuun ga'e ibseera. Labsii gura geejjibaa fi qoqqobbii dinagdeetiin wal qabatee magaalaa Adamaatti hanqinni boba'aa mudachuun bajaajiiwwan hedduminaa hiriira galanii dhaabbachaa akka jiranis himameera. Dhiyeessiin sababa labsii kanaatiin waan addaan citeef magaalattiitti meeshaaleen bu'uuraa hedduunis qaala'anii akka jiranis maddeen gabaasaniiru. Oromoonni godina Matakkal aanaalee garaagaraa keessa jiraatan sababa abaa'oo deeggartan jedhuun hidhaa fi doorsifni humnoota mootummaatiin nurratti raawwatamaa jira jedhani. Naannoo Beeshaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Wambaraa fi kanneen biroo keessatti abbaa gadaa godina kanaa dabalatee manguddoota biyyaa fi jiraattonni hedduun badii takkaan maletti Oromummaa kennaan yakkamnee mana hidhaa keessatti dararamaa jira jechuun bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti kan himan. Gocha kana kan hawaasa irratti raawwataa jiru humna addaa poolisii naannoo Beeshaangul Gumuz akka ta'es jiraattota keessaa namni odeeffanne kun ibseera. Godina Baalee aanaalee fi magaalota hedduu keessatti waamichi qabsoo marsaa arfaffaa godhame guyyaa sadaffaaf haaluma karoorfamee hojiirra oolaa jira jedhan qeerroon Baalee irraa dubbifne. Sochiin konkolaattota kan magaalaa irraa gara magaalaatti taasifamaa ture guutumaan guutuutti dhaabbatee jiraachuu himani. Makiinonni gurguddoon shunkurtii fi midhaan nyaataa akkasumas mi'eessituuwwan gosa garaagaraa fe'achuun gara Finfinneetti imalaa turan aanaalee akka Sinaanaa, Dallumannaa, Goobba, Raayituu, Gaasaraa, Roobee fi Madda Walaabuu keessatti har'a guyyaa sadaffaaf ugguramanii dhaabbachaa akka jiranis maddeen ibsaniiru. Godina Wallagga Lixaa magaalotaa fi aanaalee hedduu keessatti waamichi qabsoo marsaa arfaffaa guutuu Oromiyaatti qeerroon labsamee ture haala dansaa ta'een guyyaa sadaffaaf hojiirra oolaa jiraachuun himame. Magaalota godinichaa kanneen akka Najjoo, Mandii, Biilaa fi kanneen hafan biroo keessattis sochiin uggura geejjibaa fi qoqqobbiin dinagdee bifa gaariin itti adeemamaa jira jedhan maddeen. Daandiin godinicha irraa gara Finfinnee fi gara naannoo Gaambeellaa geessus cufamuun sochiin geejjibaa guutuutti danqamee jiraachuu qeerroon Lixa Wallaggaa irraa odeeffanni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himeera. Guyyaa kaleessaa waraanni mootummaa shoofereeta doorsisuun magaalaa irraa ba'anii akka hojjetan dirqisiisanis tarkaanfiin qeerroo irratti fudhateen imalli geejjibaa kamuu dhaabbatee jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaalee, Fiichee, Garba Gurraachaa fi kanneen hafan keessatti labsiin marsaa arfaffaa qeerroodhaan labsame hamma tokko hojiirra oolaa akka jiru maddi keenya kan Shawaa Kaabaa irraa bilbilaan dubbifne Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himeera. Makiinonni geejjiba uummataatiif tajaajilaa turan kanneen Finfinnee irraa ka'uun godinicha keessa qaxxaamuruun gara naannoo Amaaraatti darbaa turan uggura kanaan hojii dhaabanii ijaajjaa akka jiran ibseera. Jiraataan aanaa Wacaalee irraa bilbilaan dubbifne. Daldalli magaalaa keessaa gabaa ayyaanaatiin wal qabatee sochiin bittaa gurgurtaa garuu godinichatti magaalota muraasa keessatti itti fufee jiraachuu himeera. Maddi keenya Shawaa Kaabaa irraa dubbifne kun. Tolkaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduulee kanaa fi kanneen biroo dabalannee oduu keenya idilee kan galgalaatii walitti deebina. Isin wajjin kan turan Usmaan Baay'ooti. Ogeessi kaameraa fi qindeessaan suur-sagalee Abdii Jamaallee na wajjin jira. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork afaan itti fufu fayyaa ta'a.